fawaa Abbaajjifaar kan arrabsan walitti bu'iinsa hin qabani. Ani miidiyaarratti san beeka baay'inaan bar. Ani daqiiqaa tokko caalaa iyyuu san hin dhaggeeffa dura arrabsuu isaanii. Warra kana yoo itti dubbanne qofa dhiita jechuu hin qabdani. Isaan biras deemaati isa wanta akkanaa hin tolu jedha. Maaliif waan nuti jalaa jennu wannuma bakka tuffiitti fakkaatu waan isaanii gaditti fakkaatu ta'uu yeroo baay'ee arrabsuu dhuma irratti gaggeessu. Nuti uummata arrabsamuus miti uummata beekaa uummata gootaa kana eenyumtu ragaa ba'a waan ta'eef arraba garuu arraba akka isaanii hin qabnu waan ta'eef arraba simboo hin binnu. Kanuma isin jechuu barbaada hima. Akkas gochuun osoo hin taane beekumsaan osoo caalanii argamanii wayyanatti fakkaata. Neetwoorkii taana fakkaata. Dhagaa marame? Jira sagaleen kee jira. Kanaafuu nagama waan akkasii sana yaada qindaa'aa qopheeffattanii achirratti ammoo namootuma achi keessatti arrabsoodhaan akkas fiigan saniyyuu ofitti waamtanii sheeritti gootanii waan kana mana nama tokko irratti haasawa osoo suutaan yoo akkanatti ammoo hin babal'ata. Amma ana ajandichan beeku dhufee jala kana jira namni tokko dhufee ammoo ajandaa amma jedhamu kana fudhatee waan biraa kaasa taana inni biraallee fudhatee babal'isa mana kophatti banatee mana ebaluutti akkana jedhamaadha yookiin ammoo akaawuntii ebaluu irratti akkanaatti adeemsifamaadha. Kana ammoo maaftaa maal jedhamuun kun babal'ataan dhufuu wayi isa sana ammoo ofumaa kenna. Fakkeenyaaf ajandichi nama kamiifuu haaraa ta'u jechuun isiniif haaraa miti. Argaa ture ati irra deddeebiidhaan waan kana waan irratti dubbataa turteef an ammoo yeroo baay'ee akkuma ati laayivii banteen ammoo seenii baay'ee hordofaa anaaf haaraa waan turre nama biraatiif ammoo akkas fakkaata sii galee caal jedhee namni iskrool osoo godhu gaafa irra dhufee fakkeenya yaada kana yoo dhagahu waan biraa fakkaata akkamitti akkana dubbatame yookiin ammoo asiin inni arsii shawaa arrabsaa inni shawaa arsii arrabsaa akkasitti arrabsoo kana gaafa hubatu osuma dubbicha hubatiin dhaqee mana banateetu waan biraa odeessuu jalqaba jechuudha. Kanaafuu arsii arrabsaa hin jiru yaada qindaa'aa ta'e nuti uummata duuriyyee ijaarraa arrabsoo miti uummata walitti naqaa jiru naagala maal beektaa Gudde hubadheera maaliifin siin jedha seete amma naataanii fi namni tokko as keessa nama gaadhu buuste argaa ture yeroo isaan waliin deddeebisanuu inni sunu sirrii miti argite amma nuti inni tokko caalu yaadaan tokko mo'achuu suutaan waa wahii wal amansiisuun hin danda'ama sirriitti homaayyuu intini akkasiin qabnu namni tokko baay'ee nama didaa beekta miti waan jedhamu kana yookiin yoo tokko qajeelaa ta'u tokko faallaa itti dubbachuun wanni akkasii jiraachuu danda'a. Nama akkasii ammoo faana haasa'uu dhiisuu waan kanarraa hafi ammoo yaadaan akkaatama amma siifanii fi namoonni kuwwanis haasawaaran kana wal amansiisaa waan baay'eetu jira waan ta'eef sooshaal miidiyaa kana namni wooma itti fayyadamuuf hin beeku yookiin ammoo haa ta'u mana banatee waan baay'ee warri haasawan jiru. Kanaaf warroota akkasii faana deemuu irraa osoo yaada gaarii tokko maddisiisaatu waan kanarratti ammoo wanni kun akka bahu barbaadamnaan suutaan tartiibaan wal qabataa guyyaan sagantaa qabataatuma osoo wal faana haasawanii irra wayya waan jedhuun kaasuu barbaada. Namoonni ammoo waan fokkataa tokko adeemsisuu barbaadanii sanniin dhagahuun faana dubbachuun waan kana ammoo akka waan biraatti akka gandummaatti babal'isuun gaariin ta'u. Seeraan gosa akkasitti ni anasitti godhaggeeffadha anasitti moo uummati kun ijaarame biyya Arabaa kan jiru uummataaf uummata walitti naquuf amantaaf amantaa walitti naquudhaaf yeroo waa dhalate ittiin dhoksuudhaaf dhugaa ukkaamsuudhaaf uummata ijaarameedha jaaladhus jibbisati. Nuti Oromoon tokko ne beekna bakka barbaadaa jiraatu Arsii keessa jiraatu Wallaggaa jiraatu Booranaa jiraatu Oromoon hundeensa tokko waan ta'eef tokko neetiin aksentiin adda ta'uu danda'a. Aadaan jireenyaa nyaataaf dhugaatii garaagarummaa ta'uu danda'a. Aadaan fuudhaa garaagarummaa ta'uu qabaachuu danda'a. Garuu jaroonni kun dawoo godhachuu barbaadu wanta ta'e ofitti harkisuu barbaadu. Yakka isaanii ittiin dhofgachuuf jecha gara amantiitti gottatu gara gandaatti gottatu. Isa kana
irratti dalagaa jiru halkanii guyyaa. Namoonni immoo jala deemanii ay goosh goobas dhugaa itti kana hin goonadhan kuni jara sanaan tokkodha nuti kan jennu malee uummata hunda walitti qabnee cafallaqnee intini gochaa hin jiru. Sababiin isaa tokko gadi ba'ee dubbachuu qaba. Noonni bakka hin buutanii uummata miliyoona 25 jettan kana eessaa fiddanii yakka nama muraasa sini eenyummaan keessan hin beekamu lammata maatii kana walitti naqee maatiidha Oromoon maatii tokko. Kanaafuu wantoota akkasii kana ormillee mana isaa banatee waan akkasii kana irraa mormuu qaba. Uummata walitti buusu namni yakka isaa keessa dhokachuu qabu. Amantaa keessa yakka kee dhokachuu qabdu. Ganda keessa yakka kee dhokachuu qabdu. Yoo hatte sitaati gandi sun hin nanne yoo yakka hojjete sit hojjete ganda sana miti kan hojjete gara gandaatti fidachuu qabu namni. Sirriidha suni gudde. Anillee uma kanarraa hin haasa'u baay'ee. Yoo na hubatte ta'ee fakkeenya naataan yookiin aadaa yoona ganda irratti fakkeenyaa fi Arsiinis intini wayii qaba. Aadaa of dandeetti takka hin qabu. Shawaanis akkasuma, Gujiinis akkas, Boorannis akkas. Akkasuma mitiire waan saniin fakkeenyaa fi Mr. X'n tokko waan wayii waa'ee Shawaa sila dubbatee fi dhaqee Mr. X'n Arsii waan ta'eef waa'ee Arsii akkasumaan dhaqee cafallaqa yoo ta'e gaariin ta'u. Akkasuma immoo qaamni jiru hundayyuu maaf walitti qabanii akkas dubbachuu irra qaamuma tokko sana waan sirrii inni hin dubbanne san dhaqaniitu ati sirrii hin dubbanne kana amansiisuun gaarii ta'amuun ta'uudha haasawaa. Ayamii koo nuti bokkorri irra meetamma yoo dandeessee damoota sana isa sheerii si godha dhageetii sheeriin haasofsiisa. Sheeriin godhanii si arrabsu. Dhagee mul'uus godhanii si arrabsu. Tokkicha kanarratti naataan haa dubbatu guddee kenniif. Dhiifama guddee hima wanta kanatti kan baadhatanii nu rakkisan beektaa yoo nuti waa'ee innaasaanni waa'ee keenya adigdeemii afuri haa ta'anii arrabsoo haasame garuu arrabsoo garaagaraa gaggeessanii namoonni baay'een achi deemtanii waan akkanaa dhiisaan jettan waan akkanaa ta'ee kan sin taajabnu namoota baay'ee keessan jechuudha. Dhiisaa waan akkanaa sirrii miti na dhaggeeffadhu sirrii jettan garuu ijoolleen shawaa gaafa waa'ee ijoolleen asuma kana ijoollumatti nama arrabsaa ture. Ami kottu deebi yoo dhaggeesses nageessaa okkee yoo jala jiraattis ilaa. Kan gandallee achuma baalillee kan arrabsaa ijoollumatti. Nan arga miidiyaa kanarratti. Guddataa dhugaa rabbi carraa kenne. Miidiyaa kana. Sini dabaasee na busee guddee. Naqshii ta'uu danda'a. Okay. Kanaafuu nuti yoo bakka harree akka Maanni eenyutu ijoollee gadarjaasaa? Neetwoorkii Tokko namatti hin bu'in haala bilookis godha namooti nama buuftan. Watti deebi'ee laata. Naataan ol deebisi, naataan ol deebisi. ol deebisi meesas. Namni tokko namatti hin bu'in haala neetwoorkii yoo ta'e haala taaptoo godha sila taaptoo godhan neetwoorkii natti fakkaata. Itti namni buusee mul'ata. maaltu ijoon waan leekkii kun nambuusu garuu waan natamu kun beeku maal akka jibbeessani waan akkanaa jira yoo nuti bira dubbannu nu bira dhufanii namoonni akkan jedhan jiru hima fakkeenyaaf iddoo ati taate hin beektu naannoo kam akka taatan hin beeku okay yaadni kee yaada gaarii dhimma yoo qabda ta'e warri kun yoo nama arrabsan ganda arrabsanii akkasuma tutuutti dubbattanii nuti harrabsuu by the way ijoolleen lama nama arrabsu sun beektu yoo harrillee yookaan hin bo'u baay'een isaanii ijoollee bu'anii arge yoo harre malee miidiyaa irra akkas baanii akkanaa ganda biraa yookaan nama arrabsuu miti bakka malee yoo harre nurra darbeedha. Nama kamiyyuu arrabsee ijoolleen nama kamiyyuu arrabsitee hin beektu dhimma mucayyoo kanaan xiqqoo yeroo muraasaaf wanti dubbannu jira wanta hin jennes jira. Kanaafuu achi sassaabbatti deemaati nama arrabsina abbaa barbaadan sana abusana arrabsaa otoo jettanii waan gaarii. Even simiti himamaa tokko sitti hima sheekonni isaaniitu iyyuu naasanaan nama arrabsan januma ta'anii ajjeeffatu ustaazonni isaanii
ustaazota miidiyaa kanarratti beeku ila isaan jala dhaabbata ta'anii warrabsan isaanis ganda meeqa dhugaa dubbannu gadi bu'anii fa'aa abbaa jifaar kan arrabsan walitti bu'iinsa hin qabani ani miidiyaarratti isaan beeka baay'inaan bar ani daqiiqaa tokko caalaa iyyuu isaan hin dhaggeeffa dooroo arrabsuu isaanii warra kana yoo itti dubban qofa dhiisa jechuun hin qabdanii isaan biras deemaati dhiisa wanta akkanaa hin tolu jedha maaliif waan nuti jalaa addunyu wannuma bakka tuffiitti fakkaatu waan isaanii gaditti fakkaatu ta'uu yeroo baay'ee arrabsuu dhufan duratti gaggeessu nuti uummata arrabsamuus miti uummata beekaa uummata gootaa eenyu kana eenyumtu ragaabaa waan ta'eef arraba garuu arraba akka isaanii hin qabnu waan ta'eef arraba simboo hin binnu kanuma isin jechuu barbaada.